Akkan mistira waan hunda baasuun an godhin. Akkan mistira waan hunda baasuun an godhin. Akka waa hunda takka gasiina kun an godhin. Akkati miidiyaa kanarra ol baatee guyyaa takka hin dhaabbanne akkasiin goone beekan. Naan godhin uf kabaji taa'e. Akkan miidiyaa kanarra sizziraazaree akkan ati miidiyaa miti booro irraa hagichisaa'e manyita irraa saaloon hin tarre akkasiin gooneen. Okay? Uf kabaji. Mee maal siinaa jechuudha siinaa jedhuu barbaadda. Kulanii na godha jedhee waan kana kulanii dalagi jedhee kulanii jedhee maqaa dhahee osoo na bira jiraatte okay waan duraan na dalagaa turte jechuudha. Wanti kanaan na dhukkubaa yoo nama. Qalaa hiriyaa waliin taatu jaanii bira. Siidhaa yookaan. Da duraanuu natti jirtaa jechuudha. Asimattuu na jiraa yoo jechuudha bara. Si galee si duraanuu yoo taate ati wanti akkaan ani abbaa manaa kiyyaanne itti dabalee meeshaa irraa gorte waan kana na hojjechuu jirtadha. Kanaaf yaada. Okay, jaalatteen fagaanne yoo daatu yoo ta'u kanas jira jechuudha. Waan akkanas jira. Maalii warra hiyyaa akkanaa abbaa bilbileessi madha jaarsi kiyya bilbileetti maali jaarsi kiyya maal irraa jamte jaarsi kiyya maal irraa barbaade jaarsi kiyya irraa maal jamte maal jaarsi kiyya qabachuu dadhabe sinjee nitiisa qabachuu dadhabe sinjee abbaan kee ilmooti ya qabachuu dadhabe sinjee. Ana bira kutee namni biroo akkasii arrabsuu hin godhin akka namni biroo koomedii biroo sirratti dalaguuf hin godhin qaanyi jedha wallaahi laaziim maqaa keetiif illee. Nama ilmoo dhalee horee jireenya gaarii jiraachuu danda'u bara. Akka obboleettiitti yaattiin si gorsa shaashamannee. Ana asiin shaashamannee dhaqee asiin talasanitti wanni godhaa isiin viidiyoo gubbatti ol baatee yuutuuba gubbatti ol baatee waan akkanaa xiqqishoollee sheemii siin qabu obboleettiitti wajji nyaanne qorii waadaa ta'e wajji nyaanne obbolummaa guyyaa kalee hojii dabarsiisan isin yaadattu waan akkanaa kanaaf waan akkana gootee majlisii duwwan afaanii eenyu kanaa godhan hin beeka shirii kanaa godhanii maarree kanaa godhanii rabbiin maarree isaanii dabarsu eenyu koteen hin beeka warreen mana kee dhufe. Anak bikat jirtum be hon bikat rajirtum be obboleettii asitu maana dhiisnesa maana dhiisne wallahi billah warra najaalatu warra kanaan isinii kakartaa jechuudha wallahi ani niyyaa maqaa kuulanii jedhu maqaa kuulanii jedhu onni makiyya kana keessa inumaayyuu hin jirtu kaniin ani ittiin jedhaa jiru nama biraati. Qaanyi waan akkanaa gadi dhiisin viidiyoo waan taane gadi dhiistee akka namni si arrabsu ana bira kutee namni biroo akkasii arrabsu hin godhin akka namni biroo koomedii biroo sirratti dalaguuf hin godhin. Warahmatullahi wabarakatuh kum jirtu nagaa fayyaa keessan obboleewwantii kabajamtoota jaalatamtoota fayya nagaa taatan isin jecha. Ani waan jarri kanaa wallaahi yeroo duraa dhugaan seenan isin gale jara lamaan kana dhugaa jarmaan isaan lamaan jaaladhan akkanumatti yuutuubarootuma keessayyuu dhugaa dubbachuuf kuulanii fi Roza jechuudha. Kanaan dura yaadatan viidiyoo hojjedhee ture waa'ee Rozaa akka qabamusii dinqisiifadhuuf. Yoo taate viidiyoo nama miidiyaa kanaa kan dhageeffadhe xumuru viidiyoo Rozaati. Viidiyoo kuulaniiti. Yoo laale san hundallaa bisan takka. Maal jechuudha waan jara kana qixa jaaladha jara lakaan lamaanuu natti tolan. Maaliif natti tolan beektanii? Kuulan illeen bakka hayaa wa'ii irraa qaba hayaa qabdi akka dhugaa dubbatuuf ijoollee argan iddoo hin jarjartiiyyuu. Maal jettaa hin jarjartu. Bakka adaba qabdi wallaahi hayaa qabdi yoo deemtullee yoo uffattullee yoo dubbattullee wallaahi laazim kuulanii adaba qabdi. Rozaanis akkasuma bakka dubbattus deemtus intiraamitii uffattus bakka jarri lamaan sun akkuma tokko akkaataan isaanii isin galee wallaahi. Kuulanii Rozaanis nuti akka hordoftoota isaanii tokkotti akka obboleewwan isaanii tokkotti nu lamaaniifuu nuuf jarri lamaanuu qixa isinii galee isin warri koomentii jala deemtanii waa jettanis isiniifis yaadaan qaba akkasuma immoo koomentii jala lamaanii jala deemtanii jechuudha akkasuma immoo tuyyuu Rozaa fi kuulaniif illee yaadaan qaba jara kana yeroo gaafa isaa yamaniitti irraan beekaa eegasii gallaan illee yamanii gallaa illee jala dachuu baay'ee tokko laayifii dabarsanii turanii bakka hiriyoota ayyoo arga wajjin jaaladhu keessaa akkasii ana isinillee gaafas akkasuma turtan waan har'a jechaa turtan kana gaafa san jechaa hin turre isin galee hiriyaa walumaa galatti hiriyaan nama hin taatu jecha jedhamu kun baratameeti beektaa nama keenya keessatti baratameeti bakka nama kamuu keessatti hiriyaan nama hin taatu ta'uu dhabuu dandeessi tantaan hin jirta taatullee numa jirti isin garuu warri koomentii kuni hundaafuu bakka hin bifadha lameenuu shamarranii lameenuu warra miidiyaati
lameen isaanii warra wajjin nyaate lameen isaanii warra waa hedduu iccitii hedduu wajjin qabatee taa'aa jiru. Dhaggafaaf ina koomentii namaa jala deemtanii jarri lachuu koomentii ni dubbifatu. Koomentii kuulan illeen koomentii roozaan dubbisti. Koomentii kan kee dubbisme itti nageettanii miti. Rooza illeen koomentii kuulaniin dubbisti. Isinii galee isin jala deemtanii hin macheessina. Isin warri koomentii kun akka nama haraqee bira kaayyatee akkanatti fitti qammasaa waa haasayuuti. Machaaya deemaa jechuu koomentiin keessan nama macheessa. Kanaafuu isin keerii barreessaa toltuma barreessaa. Baqa hooma gaarii wayii kuulan illee yoo isin jallattee argitan hinaaftee argitan roozaa jibbitee argitan rabbi si haa jedhaani obboleetti teessan feetanii hordofina malee isillee nama ganaa hiree eeggatu nama ganaa injiraami homaa takka kuulanii waan isin gooten qabdu. Roozalleen akkasuma nama hiree qabu nama bultii qabu kalaas nama kabajaati. Miidiyaan hunduma kennaaf amma akka gola obboleewwan tokkumaatii tokko gola keessa jiru waan ta'ee jiruuf isin warri koomentii dubbiin isinaa dubbii gabaabsaa malee ishee jarri diraamaallee ta'uu danda'a. Piraankillee ta'uu danda'a. Gaafa jarri kun waan kana piraankii jette mootuyyuu isinni kaanoftan isinii galee kanaafuyyuu gaarii miti. Gaarii miti bakka riyyaan gaarii namaa hin baatu dhaabuu baattu dhiisanii. Jarri kun sobuu danda'an. Jarri kun guddinni isaanii yamanitti. Jarri lamaan kun guddinni isaa yamanii warri yamanii anu sooftu eematee agisaan du'an iyyuu an hayaatiyyuu gaafa isin duute amani'an. Viidiyoo waan isin gubattee argeef malee du'aa hin danda'aman uummata yamanii kan. Koomentiilee hedduutti maal jettanii isinitti fakkaate? Koomentii keessa irraa eegale yaada inshaallah kan jara lamaanii immoo itti deebi'a. Maa jettaniini ani kuulanii gaafasiini tolchaa hojii akkas taate irraa bahee gaafa maali ta'e ijoollee yamanii keessa warri laayifii sobaa dhiira biraa wajjin dabarsanii jira. Hattaa roozanoo muktaari wajjin waa wal fuudhan seenee hin jiraa miti. Haala edel kunni miidiyaadha obboleewwantii. Miidiyaadha. Isin warri miidiyaa irraa kun waan uummataa keessan hidhee itti yaadee isiniif fida. Hin hidhaminaa isin jala deemtanii dammaqaanii isin aktiif ta'a bakka. Dhugaa seetanii gubattanii roozalleef hin boohina. Dhugaa seetanii aartanii kuulan illee miidhina jechaan isinii galee isin jarri isin beeka isintu jara beeka malee bilaasha liiteessa hin maratina. Hordoftoota hundaatu isin hundaa hordoftan. Jarri lameenuu isinii qixa dhiisanii. Jarri kun sobuus danda'an dhugaas dubbachuu danda'an. Ani wallaahi kuulani ani roozatti iyyuu ani wajjimmaa roozatuu natti hin tolle dhiifama narraa ta'a jechuudha. Natti hin tolle maaliif jennaan nama bultii qabu kalaas uumama biraa taphachuu qabdi malee kuulanii hojii malsii takka walitti deebisuu hin qabdu. Gaafuma dubbii walitti bananirraa deddeebisee kan viidiyoo hojjetaa tures roozaadha. Deddeebistee viidiyoo waa heesii hojjechuu hin qabdu turte roozaan. Inuma goonkuma dhimmuma jara walii isaanii lamaanii miidiyaa irra baasuu hin qaban. Isinii galee yoo diraamaa ta'ee fi yoo piraankii ta'ee dhala. Yoo dhugumaayyuu immoo lolli isaanii kun dhugaa tahee akkana wal xiqqeessaa jiraatan an jara lachuu qixumate tuffadha. Haraa piraankii ta'inaan jarri tun jara yamanirraa siyaate waan ta'eef ani isaan hin amanu'an. Wanni hin jirre hunda jiraachisan. Sa'idoo laalaa sa'idoo moo hin mo'aa sa'idoo laalaa. Jaarsa Sumayyaa. Micattii tana fuudhatii miti hayaatii tana. Hagammaatti qalabatii wal diruun hin argitan isaa ummata yamanii kan. Diraamaa isaaniin argitansa, piraankii isaaniin argitansa, diggisaniifa kaamila masan taazaba gizee meeqa heerumte, dhiira meeqa heerumte, dhiira meeqa wajjin argaa korte. Kun hundi piraankii ta'ee jechuudha. Isinii galee jarri kunis hojiin isaanii piraankii na fakkaataa jira. Garuu yoo roozaan kaleessa dallantee viidiyoo isaan gadumuuf qabee gaafa sihirii maal jedhan san bichaa laalee jira. Kaan immoo gadumuuf qabee kana kunuuf viidiyoo laalee fixe. Karuuza kaza binin jettoo isin akkasii aarsaa dhugumaa waan jedhu jiraa miti aartii bakka akkasitti yookaan iccitii kan waan jiru gadi siyaasaa yookaan maalii ta'a. TikTok keessa jira musila YouTube keessa jira egaa akka dhufu miidhadhu gahee jechuudha. Isinii galee maaliif hin barbaachisu akkasitti wal xiqqeessu hin barbaachisu waan namaa walitti tirtiru miidiyaa isaan shamarran waliin waan guddaa waan baay'ee dabarsa shamarran baasawee torbee tokko wajjin hiriyoomnan qaata garaa walii hunda sakanii walii himatan isinii galee iccitii guddaa hojii qabaachuu danda'an jarri kun. Na kuulan illeen wallaahi hayaa qabdi yaa jamaatul kayya. Hayaa qabdi akkuma roozatti ilaala kuulan illee
shamarran hararge maali tan komantiidhaan no hundi tokko miti kenna keessallee kan jara caalaa shamarran hararge caalaa baddatu jira hundi tokko miti bakkuma hunda waa meebi hararge na keessa nam tokko badaa beekti fakkatti tilmaamuu dandeetta waa meebi baalee keessa nam tokko badaa arsii keessa nam tokko badaa beekti fakkatti tilmaamuu dandeettan anama baay'inaan akkasin nama tilmaamu ummata jimmaa kan ummatuma nagiyaa injaaladhu waan maaliif jaaladhu beekta duraan isaan keessaa nama gaariidhaan wal baree waan beekuuf osoo nam tokko hin beekin kutaa biraa ijoollee jimmaa tana baay'inaan waliin laayifii dabarsee garee barnootaa keessatti jaalalli isaanii fayyaalummaan isaanii bakka namaa bu'an jaalala keessa taranii shamarranumaa jechuu shamarranuu shamarran saniin booda baqqaan jimmaan ijisanii ilaalamaan abbaan barbaade fidee na biratti ijoolleen jimmaa akkas ijoolleen jimmaa ijoolleen matiruushuu yoo jedhaa oolan gurri kiyya cufaadha maaliif akkasanitti jara beeka malee akka kana jaran beekus ni galee isinillee nam tokko ergitaniifa ijoolleen harargee akkas naama hin jedhamu jedhina hamilee namaan dhahinaa komantiidhaan no jarri hiriyyaadha borus ni araaraman isin galee isin wajjiin iccitiin qaban jarri walii wajjiin garuu iccitii qaban dhiisanii isin jala deemtaniin isinaanii hundumattuu nagaa bu'u godha amma kuulaniin ani waan isii akkasii baannaan see dubbisu I don't know viidiyoo san keessatti isii shaashamannee gaafa dhuftirra sihirii maal jettee dubbatte namni nama tokko wajjin qofa hin jiraatu isin galee nama tokko qofa wajjin miti fakkeenya roozaan kuulanii qofa wajjin miti kan jiraatu namni birallee hin jira keessattuu faamilummaan jiraachuu mala isin galee ollaan badaan jiraachuu mala isin galee rooza fasontaan wanni darbamsuun mana saniif ta'uu danda'a isin galee akka manni sun gabaan argamne namni biyya keenya baay'ee haasidiidha isin galee inna wanti mootuyyuu kuulaniin daftee as fudhattu hin jiru ture ati qulqulluu taanan waan namni jedhu hunda kiyya jetteen fudhattu ati natsaa taatee jennaan jechuudha ati qulqulluu taatee jennaan jechuudha kalas namni waan barbaade yoo jedhe masmaan keetti minaa gabbaash keessa hin jirtu reesii miti sibiira teettee osoo akkasatti anaan jechaa jirta wanna jedhamaan jirtu hanga isin afaan baatee siin jedhu jechuudha qineen takka ni jirti eeyyanta nama aarsitu ta dalgaa nama deemtu garuu waan nagahoo kana waan fokkataa kana ati akka jettee yoo yaaddee ni jettu akka waan hin jiraami namni follow qaaluu ati ufumaan dudubbataa jedhan san waan ofii badii akkasiisa ofii kan keetti dalaydee ofirratti beeytee akkas fakkaata na kunillee fayyaaluma ofiitirraa waan wallole kuulanii roozaa wajjin qabduuf kuulanillee akkasitti fakkaachuu danda'a isin galee gin kuulanii sirriin goon zimma maalata allabbat biyya keessa jirtan waan baay'ee viidiyoo raawuu dandeettan waan baay'ee hojjechuu dandeessan wanni si wallolchiisee asirratti yookaan viiwudhaaf yookaan miidiyaadhaaf jettanii asirra wal fixxan hin jiru inumaa isinirraa iyyuu hin deemu isin lamaan bakka akkanumatti iyyuu lolli isinirraa hin deemu isin tola malee nama akkanuma lolli yooma iyyallee yooma lolillee irraa bareedutu jira isin garuu adaba qabdan wallahi hayaa qabdan hayaa keessan kana isinirraa bareeda satrii keessan kana isinirraa bareeda hedduu takkaan jara lamaanuu natiin jaaladhaan jara lamaanuu baasanii roozaa kanaan dura viidiyoo raawwii jira akkanumatti bakka amma dinqisiifadhu jaaladhu jechuudha innaa kuulanillee akkasuma ufinja kuulanii uf jajjii sima jibbaa waan argitan komantii namaa jalatti naasa inaa please itti dhiyaattee nama tokko hagan beeynetti uf jajjuu nama sanii beekuu hin dandeettu wallaahi kuulaniin uf hin jajju akkisiin uf hin jajju waan baay'ee taazzabe'an namoota uf jajan hedduu arga garuu kuulaniin uf hin jajju isinii galee innaa dhiisanii baqa jara beekumaan jalaa hafaa jalaa yoo tasgabboytan malee yuutuubii kan akka tiktook ammoo tiktook san malsii olii deebisan isin laalanii malsii olii deebisaa jiran natti fakkaate bataam iddaabbara roozaallee nama bultii qabu hordoftoonni kuulanii dhufanii roozaa arrabsu hordoftoonni roozaa dhaqanii kuulanii arrabsu gaarii miti nuti tiktookaa miti kun miidiyaa yuutuubii jechuun namoota aqlii qaban namoota jajjaban namoota waa yaaduu danda'an namoota haayyoo qabantu irra fayyadama baay'inaan jechuudha yuutuubii namummaa argan fayyadamu kanaafuu isin warri komantii dhuftanii jara walitti hin dirinaa jarri lamaan illee immoo kun isinirraan deemu kun isin fakkaatu ምንም ነገር ani isinirraa kana eeguu miti eneenja ara በጣም ይደበራ keessattuu bakka roozaa hin dubbatinati inu keessumattu roozaa hin dubbatin maltii osoo duute waan namaa hin kaasin waan kan kee malee sirrallee hin deemu obboleettii tokkoffaa injiraami hayaa kee wajjinis bultii tee wajjinis sirraa hin deemu maaliif faamiliin nama hordofa sii galee yoo wanni kun piraankii ta'een piraankiin itti fakkaanne garuu kakalee santu piraankiin akkanatti fakkaanne godhe kakuulanis dhaggeeffadhee qeessillee dhaggeeffadha lameenuu dallante akka
Inni kofalchiisa. Nama kofalchiisa. Hedduu garaa nama nyaattan baasawee. Rabbiin isin araarsu araaramaa. Gaaf tokko araaramaatiin faamilii keessanillee tasgabbeessaa. Hordoftoota qabna jettanii waan hin taane hin dalagina. Hordoftoonni kun isin taazaba jira. Namoonni hedduun isin taazaba. Ka duraan bakka isinii kennan bakka isin jalaa fuudhan. Isinii galee isin jibbuu eegalan. Kanaafuu jettee fi oduu fi haasaan akka kanaa YouTube irratti hin naffa'u. Bakka isin adabatu isinirraa bareeda. Bakka adaba akka uuma gaarii yoo haasoftan viidiyoon keessan numa laallama. Isinii galee keessattuu roozaa waan feete haasoyinaa viidiyoon kee numa laallama. Bakka waan muka duraanii fayyadamu dandeessan haasa'i malee. Dhugaa dasna jettu bakka akka nama miidiyaatii miti xaa'oo qalqaalee namni namni yaallam. Baazawee kuulan illee akkasuma. Wallaahi kuulan illee taazabda yoo ta'e bakka kuulanii jarjartee waan namni dallaa ta'e allee hin agarre bakka. Jarri kun amalli isaanii loonnatti fakkaata. Bakka uffannaa isaanii loonnatti fakkaata. Akkaataan dubbii isaanii illee loonnatti fakkaata. Kuulanii fi roozaa jechuudha. Dhugumatti isin hiriyooma ta'uu qabdanii ture. Malee walloluun qabdan ammas araaramaa. Faamilii keessanillee nagaatti buusaa. Warri miidiyaa nama hordofu kun akka obboleeyyaniitiin nama jaallata. Waan akka obboleeyyaniitiin nama jaallatuuf anamani wallaahi namni hedduu lafumaa qe'aniitii bakka viidiyoo hundi waraabuu aga sodaadhu gahe maaliif hundi namoota na jaallatan kan odoo mufachiisu osoo beekuu baadhe akka namni na jaallatu das na jedha ture. Waan barbaade galleekkisu waan barbaade hojjedhe. Gin namoonni dhufanii aga lakkoofsa kiyya galleekkise kanneen fa'aa bakka wallaahi si jaalan akkanuma lafuma si jaalanaan jedhan amma kaasaalfachuun waan arge viidiyoo waraabaa qoy hordoftoota kiyya na jaalatan mufachiisaa minaamin jedha isinii galee. Kanaafuu hordoftoonni nama jaallatan akka obboleeyyaniitiin nama jaallatan gaafa ati dhuftee hamtuu wayii dubbattee nama himattu fiiganii nama san arrabsan fiiganii nama san hin jecha wayii jedhan sii galee. Kanaaf siifillee gaarii miti roozaa gaarii miti siifillee. Hin bareedullee nafa nama walloluu normaa galattu gaarii miti. Lola iccitii hiriyyaa keessattuu miidiyaa irra fiduun gaarii miti. Hiriyyaa gaafa duraa waan garaa keessa jiru guutuu waliin dabarsitanii wajjii waa meeqa taatan har'a yoo baatanii walirraa dubbattan dhugaa isin bakka akka miizaana xiqqarraa isin mazzannu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf isin waan gaarii nama barsiisuu qabdan akka hiriyyummaatitti illee akka namni fakkeenya gaarii isin godhatu godhaa malee akka namni eebanne eega roozaa fi eegaa kuulaniitu anaana jechisiisa maaliif ree isin beeka wajjin jechuudha. Ani zoophallee hin qabu yeroo san akkam waliin natti toltan bakka natti bareeddan bakka bitaam itti uffannaan keessan natti tolu haasaan keessan natti tolu tasgabbiin keessan natti tolu adabni keessan natti tolu. Gin amma hoo eega keessaniitu jetti ijoollee hedduun hiriyyaan akkas amma illee waa hisiirii mana san kabadii qabu kuulaniidha. Kuulanii waan akkasiin sadarkaa saniin of eeguun qabdu turte. Hiriyyaa dhugaa taanaan sadarkaa saniin of eeguun qabdu turte. Roozaan akkas naan jettee osoo roozanuu jetteeni fayyaan qabdu jechuu qabdu malee akkas naan jettee dubbisa fudhachuu qabdu turte. Isinii galee roozallee dhimma gisee sana aarsite viidiyoo isa maal aare beeytanii biyya sana haaraya dhuftee shaashamannee jechuudha. Haaraya dhuftee akkuma dhufteen kana natti godhan yoo siin jettu wallaahi akka waan nama dhalattuu biyya shaashamannee ta'e tokkotti natti hin tolle'an. Maaliif gaarii miti. Sii galee namni akkuma biyya san keessummaa haarawa dhufeen hammeenya biyya sanii dubbachuu hin qabu. Sii galee biyyuma hunda keessa haasidiin jirti ka waan akkanaa kana dalagan. Gin akka dhufteen yaa nagar gin waa wa'iin fakkaatu hamaa wa'iin fakkaatu sin jetteetumaan hayaatul kursii qaraate qulaawuzteen kana qaraate gadi darbitee waan itti dhiisuu qabdu malee waan miidiyaa irra fiduu qabdu miti hin turre. Osoo wanni kun ka dhugaa ta'u ta'eeyyuu miidiyaa irra fiduun kan kee waan biraa sitti dabala malee waan sirraa hir'isuu hin qabu. Waan akkuma nama arginee gooteetumaan bishaan itti naqxee hubattee qaraatee ofirraa ganneexee callisuu qabda malee tokkoffaa akka biyya sana haaraya dhufteen tokkoffaa biyyi suni natti fakkaata biyya abbaa manaa isiiti. Biyya abbaa manaa ta'uu isii wajjin fiddee sihirii mana keessa na kaaya yoo jettu hin dabbara. Akka kiyyatti yeroo san viidiyoo san laalellee xumurre tattuqeetumaa itti dhiise. Gaarii miti waan tokko roozaan miidiyaa irratti fidini achumatti falatti godhi malee osoo dhugallee ta'ee miidiyaa irra fidin ati immoo dhugaattillee waan musiif waan argitu hundi hin birbinyin akkasitti gaarii miti wanni harka naamnaa kun jechuudha miidhamuu dandeetta sii galee gin bakka yoon kaniniif yoo sodaatiin
yoo callisteetti qaraatee ofirraa darbite hin hoongahan tokkoyyuu sii galee sin argatu muyyuu jechuudha. Kanaafuu gizee sana natti hin tolle baatee kana dhuunfaa kiyyaatti jechuudha natti hin tolleen namni biyya faamilii isaatti ganaa galaa jiru tokko daddafee waan akka isa fidee miidiyaarra gadi lakkisuun sun fuulaniif osoo hin taane akkuma roozatitti iyyuu dogongora waan san gallakkisuun akka kiyyatti natti hin tolle bakka altamachin osoo ana ta'e waan akkasii sana hin godhu qofa biyya jiraachuu iddoo taate fa'a eganaa jiraachuu iddoo taate fa'a sinigale inna akkasii heessaa dhufee akkasumatti namni wanni godha bakka zimbiloo wanni akkanaa kun seenuu danda'a akkatti seenuu rabbitu beeka mi'aasfarraa nagara ideelan baay'ee garuu jechuudha sodaachuun immoo hin barbaachisu waa baay'eetu jira waa baay'ee argaatu waan callee silmi namaa kun sinigale kanaafuu waan hedduu immoo miidiyaa kanarra fidin jechuun ni barbaada roozaadhaan hin deemu bultii wajjin hin deemu waan ta'eef bultii jireenya bultii wajjin hin deemu waan laalla waan fiddu laallatu amma kasii hordofu akka duraan singilii waan hin taaneef hamileen faamiliileen jira faamilii dabalataa sii galee waan akka sanii taaniin immoo isinuu hin beeytanii yoo dubbiin keessan piraankii ta'e illee dhaabaa gahee piraankiin akkanaa ni fokkata yamaniin jirtan isin amma Itoophiyaa jirtan yoo dubbiin kun immoo tuyyuu dhugaa ta'e illee araara maatiniin kalaas hordoftoonni keessanillee haadas gabbaahanii warri koomantii immoo dhiisaa haraqee jaratti hin ta'inaa jara macheessinaa jarri isin dubbistee machaayaa fiiddee dhuftee koomantii viidiyoo hojjetti kanaafuu isin lameen isin jaallannaa isin kabajdaa wanni akkana waan isinirraa eeggamne isinuma fakkaatu ni dabbara ni curruba ni fokkisa bakka ni fokkisa ni hadhaaba isin uummata kabajaati isin ijoollee muslimaa ijoollee hayaa qabdu isin warra bultii ganaa bultii ifataa jiru kun itti seenee kun ganaa itti seenuuf deemaa jiru ayna fa'a isin lameenummoo subhaanallah tokkuma wanni adda isin baasu tokko hin jiru hayaan keessanillee miidhaginni keessanillee uffannaan keessanillee hojiin keessanillee kaayyoon keessan waluma fakkaata yoo miira biraa fayyadamtanii kuulanii gadi qabdanii roozaa alqoo barbaaddan malee haqaa haqatti akka namaatitti akka obboleewwan shamarranii akka obboleewwaniititti yaaddan dhugaarra dhaabbattan taanan jarri lameenuu tokkuma jarri lameenuu namatti tolan jarri lameenuu gaariidha dhugaa hayaa qaban kanaaf bakka biis salaam waliin uuma nagaa uumatii keessatti warri koomantii hin aara garaana nyaatan bar ni aaran wallaahi hin beekan bakka hunduu matama isaanii kan hidha warra miidiyaa kana matama isaanii kan hidhee itti gadi fida amma nama hedduu jira wallaahi kan mataan dhukkuba jan keessa taaranii jechuu warroota yamanii kan hordofuudhaan hin hordofina waan mataa isin hidhu sijjammar viidiyoo gaafa gallakkisu namuu jechuu maal irratti hojjeta beeytanii akka isin fookasii gootanii laaltee irra hojjeta mataa keessan kana kontirool godhu irratti hojjeta namu maal yoo fide uummata kana baannasii akka viidiyoon kee ilaalamu godha jedhe cinqata namu isin immoo akkasuma baannanuu qabdan taasgabbii ilaala suuta jedhaa dhaqaa gaafa hin gaddaa wayii viidiyoo takka gadi lakkise maal jedhee gallakkise ani jechuun abbaa jaboon irraa dhorga'ee gallakkise hin baannan hirriba keessaa rifannaan jette ijoolleen kara tiktookaa dhufte ni rifanni maal mool godhan jennee jedhe rifachuun qabdan ture ani garuu ani yoonniif jedhee ajabuudha dubbisiisu didee'eetuma barreesseen sinigal abbaan barbaade yoo wal dhabe abbaan barbaade yoo wal fuudhe likkimatti isin hin miidhamina sammuu keessan ittiin taphatin namni abbaan barbaade miidiyaa dalagataa mataa keessan irratti isin hin taphatin fataa ittiin jedhaa bakka kaawwan lolallee kolfaatu walaalaa nama jarri lamaan tun baazaween akka falchiisti yoo akkasii maal sirrii deebisasa ka duraanii tokko natti fakkaate ka duraa wal fuuldura dhaabatanii walitti haasan tokko natti fakkaate na walaluun inuma jira garuu keessan wanni akkanaa akka tolu keessan bakka namni har'a isin laalaa isin immoo tuyyuu hordoftoota keessan wanni godhattaniit shifaa godhattanii waan argitanaa soitansaa isaanuma kana borumoo isin jibba isaan hordoftoota keessa har'ati hordof kana borumoo hiifatee dagaamsanii na jibbisiisti barbaluu sun kanaafiyyuu hamilee hordoftoota illee eegaa asumaanuu isin jaalannaa isin kabajnaa rabbi isin araarsu araaramaanii bakka peace